Hordoftoota TikTokii koo maraaf nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bakka geessanii fulbaana 2 geessanii baga nagaan geessanii isiniin jedha. Hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jedheera hunda keessanii. Baga geessanii baga waliin geenye congratulations isiniin jedheera hunda keessan maraan baga geessanii. Xiqqoo ishee waan viidiyoo waraabuu dhufeef har'aa jechuudha. Ijoollonni mana xalabaa jirtan mana xalabaa keessaa gadi ba'uuf tarkaanfii fudhachaa jirtan baay'een keessanii mee amma dhumaatti utuu na dhaggeeffatanii sagalee kana sheer naaf gootanii baay'ee natti tola. Dhugaa waaqa viidiyoo waraabuu sin jaalladhu waraabellee hin beeku. Garuu mucaa tokkotu dheengadda galgala jechuudha tun taa'ee ilaalu haala nyaataa wal qabatee kanaaf jecha ba'uuf jetti mana na baasaa itti boossi. Darbee sammas gaafachuma sana immoo viidiyoo wayii ilaalaan ture mucaan tokko mana keessaa gadi baate. Isheen immoo maatiin itti badanii miti kan baate dhiiruma jaallattee gadi baate natti fakkaata. Jaallattee ma baate dhiiruma jaallattee manaa gadi baate inni immoo dhaqee maal ishee godhaa in ulfeessee biraa deeme jechuudha. In dhiise bakka ulfeessee dhiise. Innaa ulfeessee gaafa dhiisu immoo ulfa kana gotottee liivii irratti baate akka waan inni dirqamaan akkas godheetti dirqamaan eenyutu mana keessaa gadi nama baasa joo poolisiin mana keessaa gadi nama baasu biyya kanaa gadi baasi poolisiin nama ulfeessu. Dhugaa rabbii abbaa manaa maadaamii kootu ilma maadaamii koo dirqama takkaa biyya kana keessatti dirqamni jiru yoo abbaan itti of kenne malee utuu isheen qullaa ishee dhandha ishee gargar qabdee cisti maalidha inni kun maaltu itti jiraatti hin jedhu yaada kee laanneef taanaan dhugaa waaqa yaada kee laattee naanii inni xinnaanis inni guddaan sirraan goru yaada kee laanne taanaan garuu yaada kee keessa kee hin barre taanaan garuu namni qubasaa akkasitti sitti hin buusu qubasaa. Innaa kanadha. Amma ijoolleen mana keessaa gadi baanis rakkoo nyaatarraan kan ka'e jettan. Waa'ee rakkoo nyaataa immoo kan qorraa ka'e isinitti himuu barbaada jechuudha. Ani yeroon dhufe opereeshinii ta'ee ji'a lamaanii kanan dhufe. Medikaalaa galee akka carraa medikaala yeroon dhaqeetu mana dhukkubuun dhaqee medikaalaa galeen opereeshinii torbee medikaalaa galeetiin opereeshinii ta'ee achi galeetan ittiin dhufee ji'a lamaanii jechuudha. Sana gidduutti gaafa dhufu nyaanni adana nyaatamu ruuziidha. Carraa namni ittiin dhufe sun carraa namni itti ciisee yaalamu wal'aanamuudha malee carraa namni ittiin biyya ormaa deemee hojjetu miti jechuudha. Dhugaa waaqa. Utuun ijoolleetti haasa'ee ta'e ollaan irratti ijoollee biyya keenya as jiran faana utuun haasa'ee ta'e namni kottu naan jedhu hin jiru. Sa'aatiin opereeshinii ta'ee jiru sanatti namni kottu hojjetu naan jedhu hin jiru. Galata waaqayyoo akka waaqayyoon inni manaa na baase gurra koo duudaa utuu haalli biyya isaa maal akka fakkaatu utuu hin beekin inni manaa na baase nan qaanessinee. Otoo bakka mana hojiin jiru hin jira ta'ee yoona kana du'eera. Hojiin illee hin jiru mana hin jiru. Nyaanni illee akkanuma hin jiru. Kan hundumaa keessatti garuu waaqayyo na gargaaree danaan nagee ulfina guddaa fudhatu. Waaqayyo si wajjin jiraatee naan nyaatteef miti dhukkubsatteef miti bakka rakkatteefis hin duutu dhukkubsatteefis hin duutu beelofteefis nyaata dhabdeefis hin duutu. Waaqayyo si wajjin jiraatee naan hagabuu makeetota akka hagabuu kee teessoo simboositti godhee si bareecha. Waaqayyo si wajjin jiraanne ta'an utuu ofirratti nyaattu. Maaliif immoo mana ijoollee warri mana ijoolleen jirtan nyaata akka maalitti maraxanii nyaattu nan beeka bal'aa keessaa fuutanii. Garuu bifti isaanii baay'een isaanii sirrii miti. Kana gaafa hin jedhu kennaadhuma ta'e qal'atee kan jiru jira. Yaaddoon kan itti galee qal'atu jira. Yaadni kan itti galee jira. Miti mana kana nyaanumti tasaayyuu hin jiru. Dhugaa waaqa nyaata nan nyaadhee jira dhukkubsii qofadha. Yeroon dhufe sanatti jechuudha. Ruuzii ji'a 2 ruuzii nyaadha. Ruuziin sun gaafa nyaadhu dhaqee opereeshinii sana keessa na gali baay'ee tokko na cannaqaa na tokko of ka'a mucaan mana intala jaartii jirtu tokko jirti isheettan himadha rakkoo koo dhaqee jechuudha. Yoo sagalee qabeefis yoo mun bira dhaqes isheettiin dubbadhaa bakka dhiisiisa nyaatiin yeroo isa nyaatu si dhukkubataa naannaan jetti wanti nyaatan isa duwwaadha maalimmoo nyaattaree jetti. An nyaata bitee birrii 10 hojjetachuun hin barbaade garuu qodaan hin jiru mana kana. Itoophiyaa keessa yoo qodaan itti hojjetatan jira joo. Manni kun biyya alaadha jechuuf baay'ee natti ulfaata. Biyya alaa miti jechuuf immoo birriin koo naa kaffalamaa jira. Kanan barbaacha dhufee birriidha. Birrii koo ji'aan immoo birriin koo dumbula tokko hin irratu qixxeema warra fayyaa qabanii qixxeema warra nama kaminaa kaffalamaa jira galata waaqayyoo ta'u. Kanan barbaacha dhufee birriidha miti. Nyaata immoo hin dhabiin malee afaan buleen akkattiin ooliin hin buliin malee waaqayyo waanuma nyaadhu kanaasifeessu waaqan kadhadhee ruuzii sana immoo nan dhiisee jechuudha. Ruuziin gaafa opereeshinii keessa galee na cannaqu nan dhiisee ammas kuubsii masana nyaachuutiin kee kuubsinis sanumadha. Haa ta'u gaayoo fedhe akkuma danda'ametti hamma guyyaa irraatti kanan ganama nyaadhu kuubsii kanan guyyaa nyaadhu isa kanan galgala nyaadhu isa
Qaniiti si'a lama nyaadhaan sadii nyaadhu. Sa'aatii afurii walakkaa waan akkasitti hirribaa ka'a. Yeroo sa'aatii ja'an qursii nyaadhaa. Yeroo torbaafaan nyaadhaa. Achimmoo yeroo rafuu dhaqu nyaadha. Jaartiin koo jechuudha mina kee darbee immoo waan isin baruu qabdanii ijoolleen mana maadaama jirtan marti keessa waan isin baruu qabdanii amala isaanii bichaa eessa akka ga'u bichaa to'atadha. Amala isaanii qofa. Waa'ee nyaataa, waa'ee maaloo isaanii dhiisaati. Amalli isaanii isinii ta'e safara amala isaanii yoo narra kana ol darbee amalli isaanii akkas ta'a. Yoo narra kana gadi bu'e immoo amalli isaanii gadi bu'a. Tilmaama amala isaanii sirriitti safaradhaa bara. Erga tilmaama amala isaanii bartanii booddee nyaata dhabdanii fi miidhamtanii waaqayyo isinii wajjin jiraatennaan annama kuubsiidhaan jiraatu kuubsi lama nyaadha qanitti tokko nama nyaadha ishee dhugaa tokko galgala nyaadha. Kana nama nyaatutu bifa koommoo ilaalame bifti koommoo eenyuun gadi ta'ee jiru galata waaqayyo haa ta'u bifti koommoo nama nyaata akka barbaadetti fuudhee maraxee nyaatuun olitti hin jira dhugaadha waaqayyoof kun galata Kiristoos haa ta'u kana waaqayyotu godhe malee nama miti. Nabi yaalaa gaafa jedhamu akkuma waan hudduu keessa hodhitanii jiraatanii nyaatanii fuudhanii akka barbaadetti fuudhu. Hin jira mana tokko moo hin jiru. Maaliifan viidiyoo kana waraabe jettu mucaa tokkotu ulfooftee gadi baate boossi miidiyaa irratti. Isheen tokko ulfoofteeti ulfana ulfeesse jettee boossi. Isheen tokko immoo kubsi qofaana guyyaa 10 ta'a jira na baasaa ijoollee riyaadiin jirtan sagalee naa taa'etti. Amma gadi si baasu. Amma sitti hidha ulfa kee. Hidhattee borimoo ulfa kee baattee as miidiyaa irra baatee liivii irra baatee naannofta borimoo jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafa sana immoo eenyu isa har'a boossu caalaa gaafa sana boossa. Sagalee koo kana sheer godhaa ishee bira kanaa ga'u taasisa. Dhugaa waaqa. Mucaa isheen tokko immoo jechuudha dheengadduma. Liivii irratti hin argee. Ulfi ishee duuba sana ga'a. Maaliif yoo jettan dhiirra gadi baasee dhaqee ishee ulfeessee gadi baasee ulfeessee biraa kottee isaa fudhatee biraa deema. Bagaan siniin jedhe durbaaf baga dhiirri immoo itti fufaa waan akka kana qabsoo keessan biraan deebiina. Maaliif gadi baate isheen sila? Maal barbaacha gadi baate? Itti dhiibraa sokki. Isa baattee naannoftu borimmoo. Har'a koobsiin naa ta'uu didee nyaata naa ta'uu didee boossi miti borimmoo ulfati ulfeessee baatee abaluu nyaata didee itti aboosse sammuu borimmoo kana gadi baate. Waan baataniif baraa dura kaayyoo manaa baataniif baraa. Daa'ima kee jijjiiruuf baate jireenya mataa kee jijjiiruuf baate yookiis haadha kee abbaa kee jijjiiruuf manaa baate har'ammoo foon kee gadi qabatte foon kun ikkoo waan harka keenya keessatti qabamudha. Nuu gaditti jira malee nuu olitti hin jiru. Foon keessan qotu godhaa qabadhaa taa'a. Fedhi foonii yoo ati waa'ee foonii yaaddeeku waa'ima foonii waa'ima fedhaa. Waa'ee ejjaa yaadde taana waa'ima ejjaatti si geessa. Ejji siin jedha. Garuu waa'ee jireenya kee yaadde taanaan takka waa'een foonii keessa kee dhufee fedhiimti dhiiraa wajjin saalqunnamti geggeessitu takka fuula keetti dhufee sin godhu. Dhugaa waaqayyo waaqa jiraataa sinitti himuudhaaf. Takka kaayyoo manaa baateef yaadda bara dhufu akkas godhadhee dhala koof akkas godhee haadha koof akkas godhee jireenya abbaa manaa koo wajjin akkas godhadhee yeroo akkasitti akkas godhadhee yeroo akkasitti gaa'ela godhadhee yeroo akkasitti daarii godhachuu qaba yeroo akkasitti dhala godhachuu qaba kana karoorsitee manaa baate taanaanii waa'een saalqunnamtii ati kaleessa dabarsitee iyyuu takkaasitti dhufee hamma xurii qeensaatu sitti hin dhaga'amu. Maaliif kaayyoo kee murteessan kaayyoo kee sanaa booda erga kaayyoo kee xumurtee garuu sitti dhaga'amuu danda'a. Har'oo gadi ba'a nyaata sii ta'uu didee gadi baata miti. Dhiirma yaaddee gadi ba'aa jirta. Dhaqi argattee borimoo miidiyaa irratti qursii kee qamaftee as deebite immoo garaa kee duuba sanaan geessee as baate immoo na ulfeessee badee sagalee naa ta'a. Sagalee maal sii ta'u mataan gadi si gombisanii sagalee sii ta'u malee warri ulfa dubartoota baattanii sagalee namaa taatan as hin baasina. Dhugaa rabbi akka itti natti ijaa'ina waan akka kana. Utuu laaltu gadi baate gaafa gadi dhiirri gollitee banatti dirqamaan ishee ulfeessan jiru kan manaa ba'ee gaditti of kenne isheedha. Na caalaatti namni nyaataan dararame hin jiru. Kuubsi gosa tokkoon eenyu ji'a lama taa'u ji'a lama biirootti hin deebi'e jechuuf hin deebi'u birootti waan biroon nama gochaa jirus nan dhagaas nan argas nan beekas. Birootti deebi'e sababa nyaataan bahu yaa waaqayyo waanuma nyaadhu kana naasifeesi jettee yoo ati teesse waaqayyo masiisifeessa. Kanaaf namni keessi kee rakkina qabu namni utuu kaayyoo dhuftee beektu waaqayyotti himattee waaqayyo si dhaga'a. Sagalee koo kana sheer godhaati biraan naagaa ishee ulfooftee ulfa baattee as naannoftuufinis ishee immoo kuubsi